kadhannaan nama qajeelaa waan baay'ee hojjechuu danda'anne kadhannaan nama qajeelaa hin taane garuu waan tokkollee hojjechuu hin danda'u jenneen kadhannaan jireenya qajeelummaa wajjin akka inni wal qabatu dubbachuudhaaf yaallee turre. Luqeesii kana duwwaan isin dubbisa. Ijji gooftichaa gara warra qajeelotaa in ilaala. Gurri isaa kadhata isaanii hin dhaga'a. Garuu fuulli gooftichaa warra hamaa godhanitti nyaara hin guuraa. Warra qajeelotaa ijji isaa gara isaanii ilaala. Gurri isaas gara kadhata isaanii dhaggeeffatadeet. Fuulli gooftichaa garuu warra hamaa godhanitti nyaara guuraa. Kadhannaa isaanii hin dhaga'u nyaara guuraan jedhu kana laalla. Fakkeenyi 15:29 immoo Waaqayyo nama jal'aatti fagoodha. Kadhata nama qajeelatti garuu in dhaga'a jedhee dubbata. Waa'ee jarreen lammanii kana laalleerra. Isa fariisichaaf isa qaraxxuu kana laalleerra. Inni fariisichi sun Waaqayyoon kadhate hin taane waa'ee cimina isaa, waa'ee jabina isaa gabaasa godhe yookaan immoo Waaqayyoodhaaf odeeffannoo kenne. Inni qaraxxuun sun garuu qooma isaa rukutachaa yaa Waaqayyo ana nama cubbamaa kanaan natti araarameedha. Hiikaa kadhannaallee laalleerra. Kadhannaa jechuun maal jechuudha? Waaqayyo wajjiniin haasa'uudha. Akka hundee barsiisa Maartiin Luuteritti kadhannaa jechuun jechaaf yaadan Waaqayyo wajjin haasa'u jechuudha. Jecha duwwaa miti. Jechuma baasneedhaaf namaari jenneef hin ta'u. Jechaaf yaadan Waaqayyo wajjin haasa'uudha jedheeti Maartiin Luuter kan inni hiika kenne kadhannaadhaaf. Dhugaadha kadhannaa Waaqa wajjin haasa'uudha. Garuu immoo jechaa fi yaadan akka ta'e ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Anarraarra galuu waan barbaadu fanii kallattumaan mee jecha kana ishee kana garuu dhumatti olaalle gaariidha. Waan barbaanne maaliif argachuu dhabne gaaf jennu sababni isaa waan lama inni. Tokko Waaqayyoon kadhachuu waan dhiifneef. Maal jedha Yaaqoob? Waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftaniif waan barbaadan dhabdaniidha. Tokko kadhachuu dhiisuudha. Lammaffaan immoo homoo kadhattaniyyuu immoo yaada hamaadhaan kadhattuudha. Waaqayyoon kadhachuu dhiisuun kan biraati, yaada hamaadhaan kadhachuun kan biraati. Kadhachuun maaliif barbaachise? An jedhu laalla har'ammoo kadhachuun maaliif barbaachise? Masalay lamin asfallage. Waaqayyoon kadhadhaa jechaa turre. Waaqayyoon kadhachuun gaariidha jennee Waaqayyoon kadhachuun maaliif barbaachise? Han jedhu qabxii keenya isa guddaadha. Mee qabxii tokkoffaa irratti kadhachuun maaliif barbaachise yoo jettan waa tokko jedheera. Qurxummiin bishaan keessaa baatee akkuma jiraachuu hin dandeenye. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Qurxummiin bishaan keessaa yoo baate akkuma jiraachuu hin dandeenye. Nutis kadhannaa keessaa baanee hafuuratti jiraachuu waan hin dandeenyee fi hafuuratti jiraachuudhaaf kadhanna. Jireenyi qurxummii bishaan wajjin akkuma wal qabatu. Jireenyi kiristaanotaa, jireenyi amantootaa kadhannaa wajjin wal qabata. Qurxummiin bishaan keessaa baate akkuma jiraachuu hin dandeenye. Kiristaanni tokko amanataan tokko kadhannaa keessaa bahee hafuuratti jiraachuun baay'ee rakkoodha. Ilaali jecha kana ilaalame jireenya qurxummiif bishaan murteessaadha. Jireenya qurxummiidhaaf qilleensarra waan kan biraarra jireenya qurxummiidhaaf baay'ee murteessa. Maal yoo jettan bishaan baay'ee murteessaadha. Jireenya kiristaanotaafis immoo akkasuma kadhannaan murteessaadha. Egaa qurxummiin tokko bishaan keessa yoo baate maal akka taatu hundi keenyaa beekna. Kiristaanni tokko kadhannaa keessa gaafa bahu foonitti laaltan homaa nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a malee kadhannaan kiristaana tokko baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Tajaajilaadha barbaachisaadha. Gaggeessaadha barbaachisaadha. Amantoota barbaachisaadha. Kanaaf kadhanna. Jireenya keenyatu kadhannaa irratti bu'uureeffame waan ta'eef kadhanna. Maaliif kadhachuun barbaachisa jedhuuf qabxii guddaan isa kana.
Meelaala foon keenyaaf oksijiniin akkuma murteessaa ta'e hafuura keenyaaf kadhannaa murteessaadha. Sirriitti ilaala. Egaa hundi keessan asina ilaala. Foon keenyaaf oksijiniin akkuma murteessaa ta'e hafuura keenyaaf kadhannaan murteessaadha. Kadhannaan oksijinii kiristaanotaati. Kadhachuu dhiisuun immoo of ukkaamsuu yookaan immoo of cuqqaaluudha. Mee al tokko sinan gaafa daqiiqaa tokkoof afaan keessan qabaa raawwadhaa tokko funyaa keessa godhaa qabaa daqiiqaa tokkoof. Hin danda'amu dhiisaa sababa natti taatu. Waan hin taane mukkurinaa nama simbira jiru kan qabii kadhachuu dhiisuun jedhin ofii of kaamsuudha jedhin of cuqqaaluudha jedhin. Iyya kadhachuu dhiisuun of cuqqaaluudha. Seexanaa mitiin kasuu cuqqaalu. Seexanaa mitiin kasuu kaamsu ofumaa of kaamsu. Maaliif kadhannaan oksijinii kiristaanotaati. Otom mana dhiphaa keessatti bakka qilleensi hin jirre gaafa laaltan kufuu barbaaddu iyyuu barbaaddu oksijinii malee jiraachuu akkuma hin dandeenye namni kiristaanni tokko foonitti jiraachuu dandeessu hafuurra keessaniin lubbuu keessaniin kadhannaan oksijiniidha. Namni tokko otoon kadhatin gaafa rafu, namni tokko otoon kadhatin gaafa ka'u, namni tokko nagaan na oolchu otoon jedhin gaafa ba'u akka waan ofii of ukkaamsee akka waan ofii of cuqqaaletti dhaaluu qaba. Ofin cuqqaalinaa ofii ofin ukkaamsinaa ofin ukkaamsinaa. Qabxiin lammaffaan maaliin waaqayyoon kadhachuu maaliin barbaachise kan jedhu qabxii lammaffaan waaqayyoon na kadhadhaa jedhee waan nu abboomeef kadhanna. Abboommidha. Ati waan barbaaddeefi miti waaqa si uumetu na kadhadhuu jedhee si abboome. Ati kadhannaa malee hin jiraattu. እንድንጸልይ ያዘዘን እግዚአብሔር ነው። አምላካዊ ትእዛዝ ነው። አለመጸለይ ኃጢአት ነው። አቦሚናም ነከዳዳ ጀሬ ከኑ አቦሜ ዋቀዮና ነምኒ ጋፈ ከረጁኒ ሱ አቦሚ ዋቀዮ ረደደርባ ጅራ አቦሚ ዋቀዮ ጨጨብሳ ጅራ አቦሚ ዋቀዮ ከነቲ ቤግዱ ሂነጂን ነቲ ቆፈ ቤግታ ለኪ ከዳዳ ከንጀሩስ ጅራ ዋቀዮቱ ነከዳዳ ይሬ Eenyuun haadholiidhaan jedhe abbootaan jedhe lubaan jedhe hojjetaa wangeelatiin jedhe faarfattootaan jedhe dargaggootaan jedhe isa baratuun jedhe isa hojjetuun jedhe daldalaadhaan jedhe na kadhadhaa jedhe na kadhadhaa abboommi waaqayyoo waan ta'eef mee waaqayyoon eessatti na kadhadhaa jedhe Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irratti macaafni qulqulluun akkas jedha inni na kadhadhu ani siif nan dhagaa. Waaqayyo kan inni si dhaga'u yoo ati kadhatteera yoo ati dubbatte si dhagaa otoon kadhatin akkamitti si dhagaa. Jechaa fi yaadan jedhan waan yaadde sana waaqayyoon duratti dhangalaasuu qabdu. Waaqayyo maal jedhe na kadhadhu jedhem dhuunfaa godhen nama tokko godhen na kadhadhu ani immoo siif nan dhagaa amiin jedhe fudhadhu kanamee. Yoo ati na kadhatte siif nan dhagaadheeti wanta guddaa ati qortee bira ga'uu hin dandeenye sitti nan himaa. Waan sanyiin kee argee hin beekne yoo kadhatte waaqayyo sitti agarsiisa amiin jedhime. Amma ammaatti kan abbaan kee nagarre kan akaakayyuun kee nagarre kan akaakileen kee nagarre an sanyiin kee nagarre wanta qoramee biyyi nagarre gurguddoonni kan nagarre qortee bira ga'uu yoo barbaadde sittan ima obboleessa koo ichisiinsaa tokkoof tokko waaqayyoon kadhachuudha amiin jettaa laata. Na kadhadhu waaqayyo jedhe abboommidha. Amaarifisaa wajjeenee cuun እኔን መልስልሃለሁ አንተም የማታውቀውን ታላቅ ነገርን አሳያለሁ ታላቅ ነገርን ኦሪፊሳሞ ማልጀዳ ወንተ ጉዳ አቲ ቆርቴ ብረንገኝ ዋን በረተኒ ቆርተኒ ብረንገኝ ዋን ቀበኛ ከሰኒን ብረንገኝ ጅልባ ከሰኒ ለፈቀብደኒ ጋፈ ዋቀዮን ጋፈተን ዋቀዮ ሞስኒ ደጋ ወንተ ቆርተኒ ብረንገኝ ዋቀዮ ስንተገርሲሳ ኦፍራው ወፍተኒፉ ቢያፉ ኤበታቱ ወልዳሩ ፉ ኤበታቱ ሳሙኤል ሰዱራ በቆናን ኩረላ ማለኮፍሰ ዲደም ሰድረቲ አከዘረ ሳሙኤል
ani waa'ee keessaniif nan kadhadhee raawwatee waa'ee keessan kadhachuu dhiisuudhaan waaqayyo yakkuun narraa haa fagaatu jedhe. Waaqayyoon kadhachuu dhiisuun cubbuudha boleessa kee cubbuudha. Callisaniituma rafuun kun. Callisaniituma ba'uun callisaniituma rafuun kun cubbuudha. Xiqqaatu ofii keetiif kadhachuu qabda. Yoo dandeesse immoo ofirra dabartee biyyaaf waldaadhaaf kadhachuu qabda. Ishii waa'ee biyyaa waa'ee waldaadhis waa'ee ofii keetii kadhachuu qabda. Otoo waaqayyoon hin kadhatin akkamitti waaqayyoon komatta? Innoo silaasii abboomeera na kadhadhu na gaafadhu ani immoo siif nan nagaa. Isa siree kee jala jilbiiffattee na kadhatte siif nan nagaa. Isa harka bal'istee na kadhatte siif nan nagaa na kadhadhu. Wanta dikortee biran geenye immoo sitti nan agarsiisaa deema caafni qulqulluun. Waaqayyoon na kadhadhu kan jedhas waatti miti. Mee ilaala. Yesuusinis boqonnaa Maatiyos 7 irratti maal jedhe? Kadhadhaa isiniif hin kennama. Barbaadaa hin argattu. Balbala rukutaa isiniif hin banama jedhee raawwateeti. Kan kadhatu hundinuu abaluuf abaluun qabu. Garaagarummaa tokko malee kan kadhatu hundinuu ni argata. Kan barbaadus ni argata. Balbala kan rukutuufis hin banama jedhee raawwateeti. Egaa achitti torbee ilaalleerra waan gaggaariidha. Faarsan 2:8 maal jedha? Ana kadhadhu. Eenyu kadhadhu? Ana kadhadhu. Nama hin gabbarin, nama jala hin kaatin, waaqa jala kaatu, waaqa gabbare, waaqa kadhadhu. Ana kadhadhu. Akka nama waaqa qabneen deddeebii waaqa kadhadhu. Waaqni kee hin danda'a. Wanni hin dandeenye hin jiru hin danda'a. Maaliif? kadhadhu. Kota ciisu wayyu waaqayyoon kadhachuu wayyaa. Metsallay ይሻላል መለመን ይሻላል. ለምነኝ ani saba hundumaa kan kee akka godhattuuf laftis amma andaarasaat qabeenya kee akka ta'u siif nan kennaa. Na kadhadhu ani immoo kana siifan kennaa jedhe macaafni qulqulluun. Maaliif kadhachuun barbaachisoo jettan abboommii waaqaa waan ta'eef. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Yeroo tokko oggaara akka inni duwwaa kadhanne sitti fakkaate oggaara akka ta'e duwwaa miti. Yoo quufte sin kadhatta, yoo sitti tole sin kadhatta. Ajaja waaqate abboommii waaqate. Mee kana dhaala. Seenaa lammaffaa boqonnaan tokko lakkoofsa 7 akkas jedha. Waaqayyoon kun akkas jedhe. Halkan gaafasii Waaqayyo Salamoonitti mul'ate. Har'a Salamoon hin jiru, har'a kan jiru. Warra na fuuldura jirtan kanas jiru, har'a Salamoon hin jiru. Inni Salamoon hin jedhe sun har'as karaa macaafa gurraachaa kanaa siin jechaa jira. Siin jechaa jira obboleettii koo, siin jechaa jira obboleessa koo. Salamoon maal jedheen halkan san mul'ate? Waan feetu na kadhadhu. Waan barbaadde waan feete na kadhadhu. Ani immoo siif nan kenna. Amma koo jara keenya wanni nu feenu wanni nu barbaannu baay'ee jiraam hin hawwinaam hin feenam. Waaqayyoon keenya inni waaqaaf lafa uume immoo inni qabeenyaan beekamaan inni aangoodhaan beekamaan inni beekumsaan beekamaan inni waaqaaf lafa irratti mootii ta'e immoo maal jedhe? Waan feetu na kadhadhu ani immoo siif nan kenna. Eenyuun akkas jedhu Waaqayyoon keenya malee? Haati jettii akkas. Haati jettii dhala ishiiti waan barbaadde na kadhadhu hin jettii. Waan barbaadde na kadhadhu hin jetti haati. Hin jedha abbaan. Hin jedhu. Ofitti amanee waan feete na kadhadhu ani immoo siif nan kenna. An jedhu Waaqayyoon duwwaa. Inni Salamoon hin jedhu obboleessa koo. Na kadhadhu ani siif nan kennaadha. Mootota duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 5 akkas jedha. Waaqayyo achitti halkan abjuudhaan Salamoon mootichatti mul'ate. Waanuma akkasiif kennamu barbaadu na kadhadhu jedhe. Waanuma akkasii kennamu barbaadu na kadhadhu si'a lama. Seenaa keessattis jedheera, mootota keessattis jedheera. Seenaa keessatti waan feete, waan barbaadde. Asis immoo waanuma akkasii kennamu, waanuma akkasii ta'u barbaadu na kadhadhu na gaafadhu. Ani immoo siif nan kenna jedha macaafni qulqulluun. Jara keenya waaqa waa hunda nu kennuu danda'u, waaqa waa hunda gochuu qabnu too qabnu maaliif callisnee teenyaree? Maaf hin gaafannuree? Maaf hin kadhannuree? Maaf hin jilbiifannuree? Maaf hin waamnuree?
ormillee rakkateeti ati maal taateeti ormillee waaqa isaaniitu gurra qaba gurra isaanii naga waan ormaa ijji isaanii argu kan keemmoo gurra isaanii naga kan keemmoo ijji isaanii arga ati maal taateet maal rakkatteetire ormillee waaqa rakkateeti atoo maal rakkattele amala yoo ta'e malee nama sarkannaa qabu ati amala rakkatte naa hidhime amala rakkatte waaqa rakkanne ormi waaqa rakkate ormi maa waamee dadhabe yoo waames yoo waamuu baaddes yoo kadhaddes yoo kadhachuu baaddes tokkuma jedhee dhiise kan kee garuu akkasii yoo kadhatteef yoo kadhanne garaagarummaan qabu qaba ciisu tabaarsa fide na kadhadhu na gaafadhu abboommii waaqati kanaaf kadhachuun barbaachise Luqaas boqonnaan 18 lakkoofsi tokko immoo akkasii nama caafni qulqulluu yeroo hunduma kadhachuun akka isaaniif ta'u kadhachuus akka hin daddabne isaan barsiisuudhaaf jedhee Yesuus fakkeenya tokko isaanitti hime fakkeenya kana kan hime Yesuus asirratti hin barreessine waa'ee fakkeenya sana abbaa firdii hamaa eekaasa dubartiin tokko ganamaaf galgala naan murteessi ture asii badeedhaan naan murteessi tureedhaan yoona waaqa sodaachuu baaddees yoona nama sodaannees dubartiin tu yeroo hunda waan rakkistuuf kayeetan farada jedhee faradeefidha fakkeenyichi kana Yesuusin fakkeenya kana maaliif dubbatee yoonaan jettani yeroo hunduma kadhachuun akka isaaniif ta'u kadhachuus akka dhaamne warri kadhannaadhaaf janna dhaggeeffadha kadhannaa dhaabuun kee ciminaa miti bara barataa taate kadhattee har'a hojjetaa mootummaa taanaan dhaabde hayii boonyesiif bara barataa gangalattee halkaniif guyyaa adaarii sooman kadhattee har'a hojjetaa mootummaa waan taateef har'a daldalaa waan taateef kadhannaa dhiifte bara gaa'ila hin qabne kadhattee har'a heerumnaan dhiifte har'a fuunan dhiifte har'a waa argannaan dhiifte si taajjabeera Waaqayyo Waaqayyo garaa boofaa waan beekuun miila dhowwate Oromoon yeroo mammaaku Waaqayyo garaa kee beeka kanaan miila dhabde ka barbaadetti deebuu dadhabde quufan dandeessu obboleessa kiyya inni gaafa quufte gaafa argatte dhiifta hin kurruufta Waaqayyo hafuura kurruufaa kana sirraa haa cabsu maqaa Yesuusiin amiin ani si eebbisaan jira si abaaraan jiru amiin jedhime amiin meena laal maal jedhe jechi kun lama dhaggeeffadhaa yeroo hunduma kadhachuun akka isaaniif ta'u kadhachuus akka dhaamne barsiisuudhaaf jedhee fakkeenya kana yeroo hunduma kadhachuu qabda yeroo hunduma dhaabuus hin qabdu addaan kutuu hin qabdu ሳያቋርጡ መጸለይ እንደሚገባቸው ለማስተማር ስል ይሄንን ምሳሌ ነገራቸው ምን ፈይቱ ወር ከረና ዳንኩተም ይፈይታ ባስ ያርካ ስለዋቀዩ ሰርጋሜ አነ ዳንኩቴራ አቤን አከተንም ነው መስወዳቱ ላለሜ ዋቀዩ ስነ ይበሰሰን እቢፋማ አመዱ ፈላል ጀርኩ ላለማ ዋቃ ተንኮል የለበት እስራኤል ሰው ወደ ኢየሱስ ዳረካቴ nama qajeelaa somni keessa kan hin jirre eessatti na beektaare arbuu jalattan si argeet adaan kun nagaa man jettani ay shaggaadha gaarii jirra man jennu ani gabaabumatti maaltu maqaa namaa na dhoofsise warri kadhannaa addaan kuttan yaa warra abbaa manaa ana sobda malee haati manaa kee ragaadha ijoolleen kee ragaadha haadholiin manaa ana sobda malee abbaan manaa kee ragaadha Wagana ogga kana ijaan si barbaada jiran bakkate si ma harka baas deemuun baasne tokko mo intali tunu salbesti marka baasteera taa'e nafatu hin baasne am jedha adara keessan kadhannaan naabina akka maatitti kadhadhaa haa xiqqaatu daqiiqaa 30 haa baay'atu sa'aato dandeenyan riba keessan kadhadha bunarraa qannasaa televiizyinirraa qannasaa waaqatu na kadhadhaa jedhe yoo kadhanne dhugaa Waaqayyo waldaa kanarraa hafnee biyyaaf hin taana min jettaa laata eeyyee mee qoy ilaal kinoo kun immoo maal jedhama manni koo mana kadhataa ilaali nutu fi
waldaa kiristaana warra wangeela makaana Yesuusii waldaa amantoota fiichee salaalee jedhee nu beeka malee Waaqayyoon gara waldaa kanaatti gaafa quba qabu manni kun mana kadhataa. Harkirra caalu gara waldaa dhufuu kan qabnu kadhataadhaaf malee ubtaacha fi miti. Kun lammaffaadha. Adda dureedhaan iddoo qabachuu kan qabu mana Waaqaa keessatti. Manni koo mana kadhataa jedhamee hin waamamaa jedhe. Nama sadarkaan naa qabe manni Waaqayyoo mana kadhataa jedhamee waamama deemme. Manni Waaqayyoo mana kadhataa jedhamee waamama deemme. Nu garuu ol qahattuu goonee dhimme. Ilaala jara keenya baraka kumoofaa sana mana qulqullummaa keessatti qiddaaseen qaddafamee Waaqayyoo isinitti araaramu jedhamu keessatti isaanii tokko lama sadi timaatimiin kun meeqadha? Waldaa keessa kadhannaan gabbayee farfannaan gabbayee lallabni gabbayeeti dhaaba barbaree dhaaba bossobilaa dhaaba maalii godhanii fitan laalee taajjabeeti manni koo mana kadhataa jedhama. Mana Waaqaa keessa dhaaba kadhannaatu jira dhaaba farfannaa dhaaba lallabaa kan kanatu jira. Isin garuu holqaattu goote dhiisere alangaa isa dheeraa tokko qabatee jira macaafni qulqulluun ari'ee baasee jedha. Na dhaggeeffadha. Ilaala gara mana Waaqayyoo maaliif dhuftumee boleessa gosin gaafadha. Warri ajandaa biraaf dhuftan harka Waaqayyoo keessa uleetu jira. Na dhaggeeffadha. Ani homaa miti ani nama na dhaggeeffadha. Dirqama waan qabu fan dubbadha. Mana Waaqayyoo ajandaa biraaf hin dhufina manni Waaqayyoo mana kadhataati. Kadhachuudhaaf jilbiiffachuudhaaf waaqeffachuudhaaf kootu warri ajandaa biraaf gara mana Waaqaa dhuftan namni homaa isiniin godhu harka Waaqaa keessa garuu ulee jabaa tokkotu jira. Warra na kabajan nan kabaja warra salphisan immoo nan salphisaa. Katti jiraattu kun naan taane lubummaa kee kana tuffadheere. Kanaaf koottaa ajandaan biraan jiru maal taatan jara keenya waldaa baay'atee namatu baay'ate malee koo seenaa waldaa kanaa gaaf gaddeemaa bullee. Bara dur mana xinnoo san keessatti xiqqaan amma guddaatti hundumtuu dhufee hin jilbiifata. Anamma immoo Waaqa seeraa ho'etteen iyyuu ija babaasee silaala. Amma kun jiruudhaan dhaabbatatti duuneerra oksijiinii kanaaf kadhanna. Koi, meekana nalala sirrat nalala. Kenna Waaqayyo nuuf kennu bakka lamatti qoodama sirrat nalala. Tana sirrat na dhaggeeffadha. Kenna Waaqayyo nuuf kennu bakka gurguddaa lamatti qoodama. Kenna Waaqayyo nuuf kennu bakka gurguddaa lamatti qoodama. Akkamitti naan jedhe kennaan jalqabaa kenna surprise-dhaan kennamu. Kenna lammaffaa immoo kenna propozaaliidhaan kennamu. Maal jechuudha? Surprise fi proposaalii jette maal qeessi jette? Koi sittan agarsiisa koi. Mee koi Saamu'eel tas deebisa. Waan feete na kadhadhu den koi. Ani immoo siif nan kennaan naani Saamu'eel akkas jedhe. No sorry Salamoon akkas jedhe yaa Waaqayyo abbaa kiyyaadhe saba mana baay'atu kan akkan geggeessuuf mootii gootee ergana dibde ogummaa beekumsan ittiin saba kana geggeessu naa kennedhen. Ashi jedhee Waaqayyo immoo waan na kadhatte kana ati ogummaa na kaafatte ogummaa beekumsa sii kenneera. Yoo na gaafachuu dhibaatte immoo akka surprise-itti immoo badhaadhummaaf qabeenya sii kenneera. Ameen jetta. Wanti Waaqayyoon nuu kennu dhaggeeffadhaa lama surprise fi propozaaliidhaan kennama. Surprise-dhaan kan kennamu kun kennaa otuu nuti hin gaafatin yeroo nuti yaadne waan nu yaadne yeroo nu kennamu kun surprise-dha. Surprise-dhaan jiraachaa jirra waaqubatu waan nu hin gaafanne yeroo nu yaadne waan nu hin yaadne fuudhee harka keenya keessa galcheetuma akkasumas tola isaan nu kennaa ture kun surprise-dha. Surprise-dhaan jiraachuun garuu hin danda'amu yeroo hundumaa ganamas galgalas bakkuma ceeste surprise gochuun hin eegin akkasin godhu yeroo hundan godhu Waaqayyo immoo akkas damanare waan tokko moositu proposaalii dhiyeessa tokko lama sadi afur shan jettee tarreessite proposaalii dhiyeessite gaafatta wanta akka proposaaliitti dhiyeessitu sana Waaqayyo sii deebisa
Inde waaqayyooni na kadhadhaa gaa jedhu proposal qopheessanatti galchaachaa jira. Kana na barbaachisa yaa barataa dhaggeeffadhu malasaa sittan hima mala wallaale warra jettan mallisa waaqatti galfachuudha tarreessitu mul'ata kee karoora qabdu bifa proposaaliti waaqayyotti dhiyeessi kana na barbaachisa kana naa godhi jedhi dhiyeessi waaqayyo immoo sana keessa dabareedhaan itti laal raayit gochaa hin deema. Kanaaf jara keenyaan ibsin kan barree ishee surprise nama callisee waan callisee nu kennu kanaan jiraachuu barree intaaree obboleessa kiyya intaa surprise dhaan jiraachuu amala daa'immaatiif daa'imoonni keenya nu gaafatanii miti yeroo baay'ee numatu otuma isaan eegin boorsaa otuma isaan nu eegin kophee otuma isaan nu eegin keekii midhaan binnee galle otoo isaan nu gaafatin garuu kun dangaa qabamu ijoolleen kun ammoo guddachaa deeman akkas hin goonu maal isaantu nu gaafata isaantu proposal galcha abbaa immaamaadhaan isaantu proposal galcha waan akkasii na barbaachisaa noo bite abbaa waan anteen nan bita yoo maamma guddatan hin gaafanne gara laaftuu haatu iyyuu hin jaalattu jedhama Oromoon kun nama dinqa macaafa qulqulluu taane kitaabni afaan Oromoo kun baay'ee kabbaadidha. Gara laaftuu maal jedhe eenyuun jaalatti haatuun jaalattu obboleessa kee sosochee dammaqi kadhadhu gaafadhu sii kennama dibata gaafadhu si diba sammuu keeti hin bana gaafadhu naa bani sammuu koo jedhi dhugaa sii bana waaqayyo sammuu kee sii bana qabeenya neebbisannaan si eebbisa. Maal taatu obboleessa kiyya torbee darbe maal jenne kadhannaan furtuudhaan balbala waa hundaa hin neemne ndee kennaan proposaalaa kaa kennaa immoo kun immoo waan nu barbaachisu tartiiba keenyee akka nuuf kennamu gaafannee kan kenninu namoonni tokko galmee kadhataa qabu galmee kadhataa galmee kadhataa irratti tokkoffaa lammaffaa gattarreessaniiru maal godhu handeebee raayit godhu kun naa deebi'eera yaa waaqayyo kun immoo hin afadhan shanaffaarra darban immoo jaaffaatti raayit godhu. Boleessa kiyya galateeffachuudhaaf usii taa'amu waaqayyo surprise si jiraachisee ati garuu guyyaa galataayyuu hin qopheessin ammaayyuu gungumaa jirta. Kottaaka maaliif kadhannaa kadhachuun maaliif barbaachise isa lammaffaa abboommii waaqatinne sadaffaan immoo maaliif faggaate qoramatti akka hin galleef kadhanna qoramatti akka hin galle ወደ ፈተና እንዳንገባ ነው የምንጸልየው ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ እኔ አፋና ማርፋትን ማልጀሮን ፍዛሞ ማርቆስ በቆናን ኩዳፉር ለኮብሲ ሶዶሚ ሰደ ማልጀራ ቆራማታ ከንገለ ደማቃ ከዳዳ አፉር ለዲማራ ፎንገሩ ደደባላ ጀራና ኮታ ፉረ ከና ፎን ከና ፉለን ከኒና አቲና መተቆሚቲ አቲና ነመሰዲ ሲገሰ ጅራ ati foon kana lakki foon kana cunqursi foon kana fuulan kennin yoo fuula argate si raffisa yoo fuula argate si daddabsa afurichi garuu dhimmaadha qophaadha afurri si keessa jirummaa yeroo kadhattu furdachaa deema oggaatti kadhattu hin furdata itti tottole foonichi immoo hin jaalatu oggumaatti gana ituma gara ati gana har'a galgalanan kadhadhade hidhii buusa waaqayyo isaa himatu hidhii buusa hidhii gata kadhannaa soomii oggaatteen hin jaalatu. Kanarraa kan ka'e akkatiin kadhanneef si oogsa si sossoba akka namoonni tokko dullatti as jala oogsanii sossobanii elman san amma dandeetti foon kun ibseetanii walii galanii si sossobanii kadhannaa keessa si baasu maali atoo dadhabdeetta baay'ee dadhabde akka dadhabde moo waaqnu beeka burgana maggaatee rabgateeti sirritti kadhattaa sin jedha atis immoo dhuguma baay'ee dadhabe ilaal barraa tokko donteenan kaa sabboddee nan bulleessaatti ammoo jettee rafta. Kuda tokko gahee alalmi waaqaa gaafa sitti balbalan immoo ati immoo wantaane galgala yeroodhaan dhufeetti akka barataa dadhabaa maal jedhe waxabajjiin dhufee tokkoffaa kan ba'e abaluu qabxii 99 tuqaa 9 fidee jedhee inni immoo 35 waan ta'eef akkas jedhe ganna godhu ilaa
fulbaannaa dhuftu malee barataa daddabaran fulbaannaa dhuftu malee akka tanqoo adunatu beekadha. Bonog ji'a kudhan ciisaa fa'ee ji'a lama kan isa fokkora. Samboodee fulbaana akka dubbisu wayii godha isaan achi barsiisaa rakkisa. Ana barsiisaa maal ijoollee mucaan kun barana kutateera itti hoggaa laaltu hoggaa onkololees hoggaa gale. Saadaasni gallaan mee hojii manaa kan hojjettan hoggaa jette lafa laala. Amachiin gallaan dallaadhaan ba'a. Simiseera lammaffaa addaan kuteera. Barataa daddabaa. Kiristaanii daddabaanis beellama qaba. Beellama hin qabin. Harruma jalqabi. Harruma jalqabi. Maaliif doonaan jette? Jara keenyaa qorumsi biyya keenyatti dhufe biyyi keenya qorumsa keessa jirti. Hende akkas taaniin ani kitaabni Oromoo kun kitaaba qulqulluu taanaan jee saba malee miti. Oromoo maal jedhare? Tortoraan roobaan badaduudha boqonnaa isaan beeku malee. Tortoraan roobaan badadu homaan itti fakkaata. Baay'isa eegganaa hoggaa tiifuntii fakkaatteetu namni hundumtuu hindi dichaa hin kaata. Yoo sitti gannaqee godaama godha homaa zanaattee keessa deemta. Kana caalamuu maaltu dhufaa? Dhiisneerraa qorumsa keessa jirra akka biyyaatti. Qorumsa keessa jiruun firoonni keenya qorumsa keessa jirtaa mati. Macaafni qulqulluun qoromatti akka hin galle qoroma keessa bahuudhaaf dammaqaa kadhadhaa dammaqaa barrisaa baratti dammaqan malee barrisaa baratti ciisanii miti. Kun immoo nuti ofirratti hin beekne malee qorichi cimaan tokko nurratti hojjetee mayra biyya kamii akka ta'e wallaalee malee. Qoricha kun akkatti nama raffisu dhugaa. Homaa nutti fakkaata. Inda'u namicha tokkotu maal jedha akka beektaa? Biyya Biraazilitti nama 200 du'e dhageessettaadhaan. Biyya Biraazilitti nama 200 du'e dhageessettaannaan keenyatti meeqa ta'a jechuudha. Agartaa? Lubbuu namaa dooraalii fakkeessee raawwatee qoy 200 du'e qoy keenyatti meeqa jechuudha. Ayi taane kiristinnaan badhaasa. Foon garuu dadhabaadha. Kanaafuu yeroo tokko foon kana nyaata dhowwadhaa. Kadhadhoodhaani yoo buna nan dhugette kadhattee dhudda. Jedhaani dhowwadhaa. Kinoo yeroo tokko qohi hin qaqqabna irbaata nyaannee buna dhunnee tana goone jenna san booddee irriibni bira hin jirre an Chaayinaa an Dabuub Kooriyaa an ija walitti nama qabu kun hundumtuu dhufee raawwatee sirra tulluma san booddee ati hin jirtu. Qoramatti akka hin galleef kadhadhaa jedhu. Harkaan naa qabitti naa himi qoramatti akka hin galleef kadhadhuu jedhime. Kadhadhu Waaqayyo qorumsa keessaa si baasaa dhimma ala. Kanaaf kadhanna. Koi inni kan biraa maaliif kadhanna? Wanta nuti irratti argachuudhaaf kadhanna. የጎደለንን ነገር ለማግኘት ነው የምንጸልየው። ወንተ ኑት irratti argachuudhaaf kadhanna. Maaltu sitti irratti obboleessa kiyya? Maaltu sitti irratti obboleetti koo fallisaa Waaqayyoon kadhachuudha. Akkamittoon an jette waan ta'e sitti agarsiisa. Yaaqoob boqonnaan tokko lakkoofsichaan akkas jedhe isin keessaa nama tokkotti ogummaa yoo irrate Waaqayyo isa nama hundumaaf harka guutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu. Laala amala Waaqaa ilaale amala Waaqaa naa ilaalame jecha lama agartaniitu harka guutee fuula ifaadhaan. Beesuma. Eenyu meeqaan namni baay'een namaa kennes garuu fuula ifeeti miti. Fuula ifeeti miti. Waaqayyoon kee garuu situ dadhabaa ta'e malee fuula ifaadhaan hoggaa kennuu harka guutee fuula ifaadhaan sii kennaa Waaqayyoon kadhatu. Isin keessa namni ogummaan itti irratti jira, namni qabeenyi itti irratti jira, namni fayyaan itti irratti jira, namni nagaan itti irratti jira. Waan itti irratti kana Waaqayyoon harka guutee fuula ifaadhaan sii kennaa Waaqayyoon haa kadhatu jedha. Fallisaa Waaqayyoon haa kadhatu. Ilaala isin keessa ilaala asii qabeenya godhate isin keessa namni tokko nama tokkoof Waaqayyoon akka inni kireeditii kennu ilaalame namni tokko ogummaa yoo itti irratti
kolleejjii agalu hin jirsinuma waaqayyo isa nama hundumaaf harka guutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu qoy maal silaa waaqni kun fuula sitti hin guurre ammayyuu akka fuula haadhatti harka bal'isee silaalaa jira waan ati gaafattes immoo harka guutee sii kennaa jira waaqayyoon kana maa dabaa fakkeessite maa jallaa fakkeessite eshi meelaala Filiphiyos boqonnaa afur lakkoofsa 6 moo kazena Filiphiyos boqonnaa afur lakkoofsa 6 waa hundumatti kadhataa fi mataan galata wajjiniin wanta sin barbaachisu waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoon qabaatinaayi yaaddoon falaa miti cannaqamuun falaa miti mataa qabatanii huubachuun falaa miti as bilbiluun falaa miti feesbuuk irratti attaachi godhuun falaa miti sheerii gochuun falaa miti kanaa miti falli dhageessanii baloo jechuu miti fallisaa akka nama waaqatti jilbaan lafa qabni waaqayyo kadhachuutu fala warra waaqan beeyni wajjin waan maaf goona nu waaqayyoon qabna wanti hundinuu waaqayyo hin danda'a harka waaqaa jira furmaanni wan akkas jedham laala ilaal waa hundumatti kadhataaf himata galata wajjiniin immoo wanta sin barbaachisu agartaa wanta sin barbaachisu waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waaqayyo duratti akka beekamu jechuun jilbifatteeti yaa waaqayyo kinoo kun na barbaachisa kanan nabe kanan rakkadhe amma hoomeetitti jette yeroo tokko immoo faarfannaanis itti makta faarfannaanis kadhachuun hin danda'ama wanta si barbaachisu waaqayyoon duratti akka beekamu godhaa malee nuuni ijoollee waaqayyoo taane otoo jirru harka qullaa taa'uun keenya harka duwwaa taane warra biyya lafaa wajjin callisnee wajjoon keenya falaa miti rakkoon nu bira jira maaliif himataa fi kadhataan galata wajjin immoo jedha laal himataaf kadhataan waa miti naa kenni miti jetteeraatu waan naa kenniteef immoo waan naa kennituuf sin galateeffadhaadha xalayaan tokko gabarra'u natti tola xalayaan tokko gabarra'u dirri qelee naman gaafatu xalaa tokko kamisa dhimmisaa waan akkasii gaafachuu ilaale raawwateeti akkuma mata duree irratti ibsamee erga tuqee waan akkasii akka nu gootan jaalala waaqayyoon si gaafanne tuqee raawwateet maal jedha waan sin gaafanne kana waan nu gootaniif gamanumaanuu sin galateeffannanii qollufu kana jechuun nu gootanii adama gamanumaanuu immoo waan jenne kana waan nu gootaniif sin galateeffannaa kadhattee waanan si gaafadhe kana waan naa gootuuf sin galateeffadhe raawwatte akka nama fudhateeti galata wajjiniin kottaa jarana biyyi lafaa yaaddoo keessa jirti atis yaaddooftee isaanis yaadda'anii atis awwaayyaatee isaanis awwaayyaanii atis ibidda irratti beenzila dabaltee kun falaa miti kottaa adda baana nu bira fara jira nu bira mala jira jedhaani akka Daani'el jedhe sana banneerra dhumneerra hin jenne yeroo naaf haa kennamu waan jettan kana waaqayyo gochuu hin danda'e kottaa waa'ee biyyaa fuula waaqayyootti yeroo fudhadhaa kadhadhaa waaqayyo bira falli jira amin jedhi narraa fuudhi maaloo harka kee mirgaa kaasii waaqayyo bira falli jira naa jedhi maaloo ta'u waaqayyo bira maaltu jira falli jira dhugaadha egaa shanaffaan gara dhumaatti fidaan jira maaf kadhachuun barbaachisa wottan rakkina nutti dhufe keessa ooluudhaaf anduraa sun qorumsatti akka hin galleef anduraa qorumsatti akka hin galleef qorumsa as deemaa jiru kana bubbee as deemaa jiru kana ooluudhaaf anduraa kun immoo rakkinatti erguma gallee achi keessaa ba'uudhaaf falli jiru kadhachuudha namoonni tokko gungumu falaa miti obboleessa kiyya akka waaqa aarsu wayii tokko faa godhu charchii hafanii kwaarii keessaa hafanii akka waaqa aarsu wayii godhu waaqni naaru aariin jedhan waaqa biran jiru sitti kolfaarran kana sitti naaru mucaan kun xopheedha daa'imaa itti naartu namni daa'imatti hoggaare maa jedhaniin maali daa'imatti aartaa namanate maal taate tu daa'ima taataa daa'imatti naaru akka daa'imatti as ilaale sitti kolfa malee sitti naaru waaqni sitti naaru nan aarsatte ofii keetiif garaacha lukkaata waaqni naaru akka namicha ullaa keetii taasite inaaru
وليقل كدادو كوي نرجفدا ركنا نترف كيسا ولو أفكار النجري إسين كيسا جرا نرجفا سر نامي ركنا نترف جرا إيه يوغان إني هكذا قريجي نما ركته فججمه كنيني نما ركته فججمه كنيني كران نايرم مرفه كران نايرمود كوي بولي سكيم أتما بكته سيدوكوبه كله كسيدوكوبه أتي قريجي غرا چوفر تنتو قريجي ولي نرجن نيدما ست فويمني بقى قريجي ولا رجع چودي ديدما قريجي كينيان ولي نرجن ني نامني ركته جراله دكتور يسوع كذا نمر ركعت جرا إنان نمني سنا أكاد توره يا إيكوب توره أكاد تو قارئ ركنا أكاد چورا إني جريرا وتدي أنا دود كره كون دبي باية تو كيس جراف رنطال إسين كيسا رمو نمني قام مدري أفار فتور كنيمو إسين كيسا نمني دكوب سات جرا إني مو جارسولي والداكريستانا هوام صفاتو إساني مو مكاوا كيو كفتة تبى تبني كذا أقولني فيل نمني مناتي نما وامه كذا شيء فتشو كابو نما ركوب سده سيره رچيسو ماله نمني فيان أوفما كذا شو كابا فيان نما وامون كابو نمني برا كرو سواما سنجريبا سواما سنموسا نجريبا هندم تو ملامتي تكالي ملامت أي Obboleessa kiyya akkanuma rakkattee nama rakkisin akkanumaan dukkanaan nama olii gadi qoreerran faafin fayyaa qabdaa miti namni fayyaa qabu kadhachuu qaba jilbiffadhu haadha manaa kee wajjin abbaa manaa kee wajjin jilbiffadhu yoo ishiin didde kottu waldaatti himi amiin jedhe kan warri haadha manaa keessan hin kadhannotte si didde kottaa nutti himaa hin adamna abbaa manaa didde kottaa himaa Odo fayyaa qabdu odo nagaa qabdu bakka barbaadde oolteera wante sanatti bilbilte nama rakkisin raajiin sobduu kan godhesi amma odo waan sirrii sitti maniin fudhattaayyuu bunaan daffistu fuulatti guurta hin sobdaa naga gaarii ogaa sitti dubbatame garuu qaluu kajeelta keessa dabarte baricha sodatte malee qaluu barbaadda waan keessa hin jirre ogaa sitti maal sii godha boleessa kiyya lama caafni qulqulluun nama dhukkubsatee siree irra jirutu inni immoo jaarsa waldaadha jaarsolii waldaa immoo zayita dibatanii itti gurguran jedhu zayita dibatanii harkarra kaanii haa kadhataniin yoo cubbuu hojjete waaqayyo isa fayyisaa kadhanni amantiidhaan godhamuu isa dhukkubsataa hin fayyisaa gooftaan isa hin kaasaa cubbuu hojjeteera yoo ta'es inni isa fedha agartaa harka jaarsolii jala kadhannaa jaarsolii keessa dhukkuba foonii duwwaatti hin fayyitum atamma jaarsolii kana tuffatta isaan irraa janii hoomaa namaan hin jedhan itti tuffattaa miti harka isaanii keessa garuu ilaali dhiifamuun cubbuyyuu jira abootu wajjin kennameef eshi al tokko sin ilaali kadhachuu fi kadhachiifachuu gidduu garaagarummaa guddaatu jira harkannaa qabitti naa hime kadhachuu fi kadhachiifachuu gidduu garaagarummaa guddaatu jira naa hidhimme naa qaba akkasumas atii naa hidhin maalume in kadhattamoo in kadhachiifattaa hidhimme kadhannaa keetiin jiraattamoo kadhannaa namaatiin jiraattaa hidhimme cubbuu miti baay'ee way kadhachiifachuun hin baay'atin malee darbee daboo kadhachuu waanuma jiru namni maal godha ilaali gaafa tokko gaafa lama gaafa sadii gaafa horii kadhatee qotee hoggaa gamteefi Mikaa'el irratti daboo kadhatan gaafa maaramii barii daboo kadhatan nama ji'a guutuu daboo kadhatu garuu nagarre nama maraataa yoo ta'e malee inafartu ati waggaa guutuu ji'a guutuu jilbi kee takkaa lafa qabeen beeku haasaa hin dandeecha waggaa kadhannaa garuu saddabsa naa kadhadhaatta inti idaa maal qaba anati qubaan hin tunne sanyii abbaatu facaafata anatu si facaasa si facaafata amma goote bakka dadhabdeetiin akkanattarran kanafe waan akkas hin jiru macaafa qulqulluu jira boleessa kiyya
kan kadhachiifachuu qabu nama sabab dhukkubaan manatti hafeera namni dhukkubsane manatti hafe jaarsolii waldaa kiristaanaa manatti hafee waan sifamee haa kadhatuudha. Kanaaf ani maal jechuun barbaade kadhachuu caalchisaa jilbiffachuu caalchisaa kadhadhaa anjeru san akka sirriitti ilaaltan nan barbaada. Eshi faaruu lama yerootti dammaqiitiidha. Ogummaa barbaadde baannan hin jedhu baannanuu fi dammaquun garaagarummaa qaba. Gargaarta baannanuu fi dammaquun garaagarummaa qaba. Namni baay'een hin baannana malee hin dammanne akka eegdotaatti yeroo dammaqiitoo kai gadda garaa keetii waaqayyo duratti gajjijjigsi lal yerootti kai dammaqiitoo gadda garaa kee keessa jiru immoo waaqayyo duratti gajjijjigsi ala kadhannaan jigsiitam in agarta dhiiga dhangala'u kan in agarta sababa buqqa'u kan in agarta rakkina biyya keenya irra jiru in agarta waan an ta'e kan in agarta gabuu buluu koo kan in agarta akkas tokko kan ta'e waaqa duratti gajjijjigsita zirgiftaa dargaalle waaqni immoo sinamatu basmaam edaa warra baabaluu fooyyee qabuumse edaa isaan fooyyeen qabuun jedhu waaqni nama jedha isa ni nama ante namatti illee ni minitoo namattu garuu dubbatanii edaa baluun rakkoo qabdi nama taasa waaqayyo garuu hin himu waaqni lubbuu ijoollee keetii warra beelaanii walga'ii karaa hundumarratti kukkufaniif harka kee gara isaatti ol qabii kadhadhuudha. Harka kee gara isaatti ol qabii fuula waaqatti rakkina kee gajjijjigseera. maa nyaattan rakkina baattanii naadina aaduun falaa miti awwaayyoon falaa miti wayyoo baxana jechuun falaa miti waaqa duratti jilbiifadhuu gadi jijjigsi. Akka nama midhaan gombisaa keessa lafatti gajjijjigsu sana garaa kee keessa yaada kee keessa waaqa duratti gajjijjigsi. Waaqni immoo tokkoon jijjigsiteef deebii sii kenna. Amiin jedhi maaloo. Meeqoo yaati Yesuusin caaltaa hin caaltu. Ilaal Luqaas 22:44 akkas jira. Muddama isaa keessatti ittuma cimsee kadhateedha. Yesuus hoggaa muddamee gartaa muddama isaa keessatti ittuma cimsee kadhate dabqi isaa akka coccoba dhiigaa lafatti gadi rooba tureedha. Kadhannaan kadhatu kadhannaa siireesii amma dabqi isaa dabqa dhiigaa gadi coccobsutti hin muddama isaa keessatti wayyoo nan bade hin jenne asin bilbille achi sheer hin goone banne hin jenne banne badaa hin jenne ittuma cimse muddama isaa keessatti ittuma cimse seexanni muddama hin cimse inni immoo kadhannaa. Sun rakkina hin jibe inni immoo kadhannaa ammuma vooliyuumii asii dabalu sunis asii dabala. Irra dhangala'e booddee Yesuus irra aane booddee Yesuus amiin jedhime. Ilaal obboleessa kiyya kadhannaa kee itti fufi itti cimi gaaf tokko rakkina kana irra garagarta amiin jedhime. Jala ciisanii iyyuu waaqni isin haa baasu amiin jedhe maaloo. Jala ciisanii rakkina jala ciisanii iyyuu waaqni nama baasu dan irra aananii. Taada tajaajiltoonni amantoonni namni baay'een hoggaa awwaajuu nan arga. Namni baay'een hundumtuu ina awwaayya nan rakkadheen jennu agarta. Garuu immoo kadhasataa adda kuttatte cimsee hin fufu waan ta'eef kanaaf sirriitti yaaduun baay'ee barbaachisaa ta'a. Tole. Kana yeroo biraatti fufna. Kanaaf kadhannaan nama qajeelaa barbaachisaadha. Har'a kan laallee kadhachuun maaliif barbaachise? Bakka kadhannaan nuuf oksijinii keenya. Murteessaadha jenne lammaffaa waaqayyotu nu abboomen sadaffaa maal jenne qoramatti akka hin galleefi jenne afraffaa waan nutti irrate argachuuf kadhannaan shanaffaa rakkina keessa galle keessa ba'uudhaaf kadhannaan galanni gooftaaf haa ta'u kan dhaabbanni waaqayyoon gooftaan hin kadhanna.